Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya egaa beellama keenya eegnee sa'aatii keenyatti immoo dhufnee jirra. Baga nagaan nu eeydani kun VTV dha. VTV keessaa immoo sagantaa sanbata keessaniiti. Sanbanni keessan akkam ture? Torbeenis akkam ture mee? Isa koomantii irratti nuuf barreessaa. Egaa beellama keenyaan dhufnee jirra. VTV sanbata keessan nu kennu keessaniin heddu sin galateeffanna nuti sanbata keenya kunoo jennee isiniif arjoomnee jirra. Sanbata keenyaan bohaaruu barumsa argachuu mirga guutuu qabdu. Egaa har'as akkuma baratame sanbanni keessan sanbata keessan bareechuudhaaf dhugumatti sanbata keessan bareechuudhaaf sagantaa mimmiidhagoo ta'an ka barumsa irraa argattan ka itti bohaartan immoo qabanneetiin dhufnee jirra. Kallattiidhaan gara sagantaa har'a qopheessinetti deemuu kennaan duratti subscribe, like, share gochuumoo hin dagatinaa. VTV keessumaa sanbataa qabanneetiin dhiyaannee jirra. Eenyu akka ta'e booddee irratti kan ilaallu ta'a. Akkasumas soona aartii jira. Gaafiiwwan mimmiidhagoo kan isin itti bohaartan hedduun jira. Akkasumas dhandhamni aadaa jira. Eessa nu geessa laata kan har'aammoo walumaan kan ilaallu ta'a. Akkasumas dhandhamni gurraammoo jira. Maal nu dhageessisuuf deema kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Diraamaan keenya maraanis akkasuma maraamaree hundarra naannee jooree sagantaa isaa kan nuuf dhiyeessu ta'a. Kutaa lammaffaa maraanis qophaa'eetiniin isinuma eeggataa jira. Sanbata keessan qofa nuu kennu akkasumas sagantaa keenya subscribe, like gochuudhaan waliin turuu qofatu isin irraa eegama. Kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti yeroo dabarru jalqaba irratti gara dhandhama aadaatti dabarra. Dhandhamni aadaa keenya eessa nu geessa walumaan kan ilaallu ta'a. Itti aansuudhaanis dhandhamni gurraa wantana quba qabduu nuun jetti. Maal mee walumaan kan ilaallu ta'a. Sagantaa lamaan kana wal duraa duubaan ilaalleetiniin kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii. Sanbanni keessan kan milkii isiniif haa ta'u. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhandhama aadaa keenyaa eegaleera. Qophii keenya guyyaa har'aan immoo yaadaan gara Karrayyuu isin imalchiisuun waa'ee Karrayyuu fi aadaawwan hawwatoo Karrayyuu muraasa kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Oromoon Karrayyuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessa jiraata. Karrayyuun gama bahaan godina Harargee lixaan, kibbaan godina Arsiin, kaabaan naannoo Affaarii fi lixaan ammoo naannoo Amaaraa lafa warri Argobbaa irra qubataniin wal daangeessa. Kaabaaf lixaan naannoo Affaariif Amaaraa waliin yeroo hedduu wal dhabdeen daangaa waan jiruuf akkasuma bahaa fi kibbaan immoo paarkii Awaashii fi laga Awaashiin daangeffamee waan jiruuf wayitaboonni dheeratu Karrayyuun gama kibba lixaan gara aanaa Boosaat godaanee tikfatee deebi'a. Karrayyuun horsiisee bulaa yoo ta'u, gaalaa fi loon horsiisuun jiraata. Keessumaa gaalli aadaa fi jireenya hawaas dinagdee Karrayyuu keessatti gatii guddaa qaba. Magaalaan gudditti aanaa Fantaallee Matahaaraan Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 187, Adaamaarraa immoo kiiloomeetira 103 fagaatti. Karrayyuun Oromoo keessaa baarentuudha. Karrayyuu ammaa aanaa Fantaallee qubatee jiruun alatti gosti Karrayyuu kutaalee Oromiyaa akka Baalee, Boorana, Walloo, Harargee fi iddoowwan biroo keessatti illee faca'ee akka jiraatu qorattoonni hidda latiinsa Oromoo hedduun barreessanii jiru. Karrayyuun ilma lama qaba. Isaanis Baasoo fi Dullacha jedhamu. Dullachi hangafa yoo ta'u, Baasoon ammoo mandhaa yookiin quxusuudha. Akka afoola Karrayyuutti dhalootaan kan hangafu Baasoo jedhama. Karrayyuun niitii lama qaba ture jedhu jaarsoliin Karrayyuu. Baasoon niitii lammataarraa dhalate. Dullacha ammoo niitii qaraa yookiin kan jalqabaarraa dhalate. Baasoon dursee dhalatullee Dullachi niitii hangafaa yookiin dullattiirraa waan dhalateef hangafummaan isaaf kennamee jedhu. Horteen Dullachaa Daayyuu 5, Daayyuu, Toottaayyaa, Abbaadhoo, Booddaa fi Hawaasoo, Booxxaa 3, Mul'ata, Gurraachoo fi Galaan jedhamuun bakka lamatti hiramu. Horteen Baasoo ammoo Daasoo 3 fi Abrii 4 walitti makuudhaan Torban Tulluu jedhamanii beekamu. Aanaan Fantaallee qabeenya uumamaa kan akka haroo Nagoobaa yookiin Basaqaa fi gaara Fantaallee kan dheerinni isaa meetira 2007 ta'e qabdi.
Haroon namoonni hedduun maqaa basaqaan beekaman Karrayyuu biratti maqaa Noogubaa jedhamuun beekamu. Hara Adii jedhamees ni waamama. Haroon kun dur burqaa ture jedhama. Karrayyuun yeroo dheeraaf horii obbaafachaa akkasumas itti irreeffachaa akka tureen himama. Moggaasni aanaa Fantaallees kanarraa argame. Gaarri Fantaallee Karrayyuu biratti kabaja guddaa qaba. Karrayyuun yoo waaqa kadhatu yaa waaqa gaara Fantaallee uumtee jedhee kadhata. Gaara kana keessa wanti ulfina qabeessi waaqni keessaa ka'ee jiras ni jedhama. Wayita bonni dheerate yookiin rakkoon isaan mudate Karrayyuun gara gaara Fantaallee dheessa. Kanarraa ka'uunis baataa biyyaa jedhanii waamu. Bonni hammaatee citaan yookiin margi bakka biraatti yoo dhabame gaara Fantaallee irraan dhabamu. Yaa waaqa garaa Fantaallee uumtee jedhanii yoo kadhatan waaqni ni rooba jedhanii amanu. Moggaasni maqaa uummata Karrayyuu baay'ee gaara kanarraa ka'uun Fantaallee jedhamee moggaafama. Oromoon Karrayyuu akkuma Oromoo kaanii sirna gadaatiin bula. Bakkeewwan sirni gadaa osoo addaan hin citiin itti adeemsifamaa har'agee keessaa tokko Karrayyuudha. Karrayyuun gadaan tokkittiidha. Miseensi yookiin tuutni gadaa 5 jedhee amana. Gadaan kan waaqayyootis jedha. Miseensonni gadaa 5 Birmajjii, Meelbaa, Michillee, Haalchisa yookiin Duulloo fi Roobballee yoo ta'an waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhu. Ilmaan Karrayyuu lamaan Baasoo fi Dullachi gadaa waliin qabu. Abbaa gadaa garuu addatti qabu. Kana jechuun Baasoos ta'ee Dullacha biratti jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma aangoo harkaa qabu tuuta Michilleeti. Haa ta'u malee Baasoo addatti abbaa gadaa qaba. Dullachis addatti abbaa gadaa qabaa jechuudha. Ta'us Dullachi hangafa waan ta'eef sirnoonni gurguddoo gaafa jiraatan abbaa gadaa Dullachaatu gaggeessa. Karrayyuun warra gadoomaa harkaa qabu Doorii yookiin Gaabballa jedhee waama. Dooriin Michillee kan Baasoo gara kaaba aanaa Fantaallee lafa Koolbayyee jedhamtu qubatee jira. Dooriin Michillee kan Dullachaa immoo gama lixa aanichaatiin daangaa aanaa Fantaallee fi Boosaat lafa Kaarraa jedhamu qubatee jira. Abbaa gadaa yookiin Bookoo Kadiroo Hawaas Booruu kan tuuta isaanii waliin muddee tokko bara 2021 ajjeefaman miseensa gadaa Michillee kan ilma hangafa Karrayyuu kan Dullachaati. Tuutni gadaa tokko baallii yookiin aangoo gadaa fudhachuuf waggaa 2 yoo hafu gooba fudhata. Tuutni gadaa gooba fudhate waggaa 2f bulchiinsa, dhiichisaa fi wantoota adda addaa shaakalaa tura. Gaafa dhiichisus goobaan maree yaa waaq nama garsii jedha. Dooriin yookiin warri gadaa harkaa qabammoo Dooriin maree yaa waaq nama garsi jedhee dhiichisa. Karrayyuun eebba adda ta'e qaba. Eebba kana kan eebbisu abbaa gadaa yookiin tuuta gadaa aangoo harkaa qabu qofa. Fakkeenyaaf gadaa Michilleetu aangoo qaba yoo ta'e miseensi gadaa Michillee sirnoota tokko gaggeessee yoo xumuru eebba kanaan xumura. Eebba kana namni tokko yoo eebbisu kaan immoo tokkummaan jalaa qabu. Yeroo eebbifatan tokkummaadhaan wal harkaa fuudhuun eebbifatu. Eebba qofaa osoo hin taane abaarsillee ni jira. Karrayyuun eebbaaf malee abaarsaaf bakka guddaa hin kennu. Haa ta'u malee wayita rakkoon hamtuun kan furmaata argachuu hin dandeenye biyyarra gahu warri ulfinaa yookiin qaalluu ni abaaru. Kunis korman qalaa jedhamee beekama. Wanti tokko yookiin sirni biyyaaf hin tolle tokko yoo kormaan qalame ni bada jedhamee amanama. Karrayyuun hanga waan tokko ijibbaatee sadarkaa dhumaarra gahutti warra ulfinaa yookiin qaalluu dhaqee korman qalaan gaafatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophiin dhamdhama aadaa keenya guyyaa har'aa kanan gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun qophii quba qabduu kan torbanitti yeroo tokko sin biraan geenyudha. Qophii keenya guyyaa har'aanis waa'ee kompiitaraa fi akkaataa jalqabbii isaa waliin ilaalla. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Jecha kompiitara jedhu kan jalqaba fayyadame barreessaa biyya England Richard Barzwet kitaaba isaa The Young Man's Glangins jedhu keessatti ture. Jechi kun kitaabicha keessatti nama shallagaa hojjetu kan ibsu ture. Hiikaan jecha kompiitara jedhus akkaataa kanaan haga jaarraa 20ffaa walakkeessaatti itti fufe. Dhuma jaarraa 19ffaatii kaasee garuu hiikaan jecha kompiitaraa gara maashinii shallaga hojjetu kan jedhu kanatti jijjiiramaa deeme. Kompiitarri meeshaa hunda galeessaan saganteeffame yookiin piroogiraamdi ta'ee hojiiwwan qoyyabaa fi yaayyaa ofuma isaa hojjechuu danda'udha. Tarreen hojiiwwanii akka barbaadametti jijjiiramuu waan danda'uuf kompiitarri rakkoo gosa baay'ee furuu danda'u qaba. Akka waliigalaatti kompiitarri yoo xiqqaate kutaa hojiisaa tokko. Kunis kutaa hojiisaa giddu galeessaa yookiin Central Processing Unit fi kuufannoo waayee yookiin miimoorii qabata.
Kutaan hojiisaa hojiiwwan qooyyabaa fi yaayyaa yookiin arithmetic and logic operations raawwata. Kutaan to'annoo yookiin control unit immoo tartiiba ittiin hojiiwwan sun raawwataman odeeffannoo kuufannoo keessa jirutti hundaa'ee to'ata. Meeshaaleen alaa yookiin peripheral device odeeffannoo madda alaarraa akka dhufu kan godhan yoo ta'u, bu'aawwan hojiiwwan raawwatamanii akka ol kaawwamuu fi bakka ol kaawwamee deebi'ee akka dhufu gochuufis ni tajaajila. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa kompiitaroonni anaaloogii tajaajila waraana addaatiif fayyadaa turani. Yeroo dhuma kana kompiitaroonni dijitaalaa kan elektiriikii kalaqaman. Kompiitaroonni jalqaba irratti oomishamanii haga kutaa guddaa tokkoo ga'u turani. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa kompiitaroonni anaaloogii tajaajila waraana addaatiif fayyadaa turani. Yeroo dhuma kana kompiitaroonni dijitaalaa kan elektiriikii kalaqamani. Kompiitaroonni jalqaba irratti oomishaman haga kutaa guddaa tokkoo ga'u turani. Humna elektiriikii kan kompiitaroota mataayaa yookiin personal kompiitara har'aa dhibba baay'eetti lakkaa'amus nyaatu turani. Kompiitaroonni ammayyaa kan integrated circuit irratti hundaa'an dachaa miiliyoonaa haga biiliyoonaatti kompiitaroota jalqabaa caalaa humna hojjeessuu qabu. Iddoo baay'ee xiqqoos fudhatu. Ija warra jalqabaatti yeroo ilaalamu kompiitaroonni salphaan xiqqeeffamanii meeshaa socho'uu danda'u ta'anii hojjetamuu danda'u. Kompiitaroonni socho'uu danda'an yookiin mobile kompiitarsi kunis baatiriidhaan hojjetu. Kompiitaroonni mataayaa yookiin personal kompiitar gosaa fi akaakuu isaanii hundaan mallattoo bara odeeffannoo yookiin information ageeti. Namoonnis kompiitara jedhanii kan yaadan isaan kana. Haa ta'u malee kompiitaroonni idaati yookiin embedded computers kan jedhaman kan meeshaalee adda addaa baay'ee keessatti argaman taphattuu MP3 haga xiyyaara waraanaatti meeshaa ijoolleen itti taphattu yookiin toy haga roobootitti kan jiru isaan sana caalaa baay'eedha. Meeshaaleen shallaga hojjetan kan bu'uura jalqabaa kan uumaman bara durii keessa ture. Meeshaaleen shallagaa makaanikaalaa yookiin mechanical calculating aids jaarraa 17ffaa keessa kalaqamani. Fayyadamni jecha kompiitara jedhu kan jalqabaas jaarraa 17ffaa keessaa kan jalqabame ture. Kunis maqaa namoota shallaga akka hojiitti ittiin qacaramanii hojjetaniif kenname ture. Meeshaan kompiitara jedhamu jalqaba kan yaadni isaa dhufe jaarraa 19ffaa keessa ture. Haala amma jiru kanaan garuu bara 1940 keessa kalaqame. Yaada kompiitara saganteeffamuu danda'u kan jalqabaa kan burqisiise Charles Babbage makaanikaal injiinarii fi poolimaazii lammii Ingilaandiiti. Abbaa kompiitaraa kan jedhamu Babbage kompiitara makaanikaalii kan jalqabaa jaarraa 19ffaa gara jalqabaa keessaa yaada isaa erga bu'uuressee booda itti aansee immoo kalaqe. Erga diifeensi injiinii yookiin diifeensi injiin kan qoyyaba bishaanirraa deemuuf barbaachisu hojjetu kalaqee booda bara 1833tti kan isa caalu kan analytical injiin jedhamu uumuun akka danda'amu hubate. Naqni sagantaa fi daataa maashinii kanaatti karaa paanchirdi kaardii akka galu yaadamee ture. Paanchirdi kaardiin yeroo sanaa makaanikaalii warshaa huccuu keessatti to'achuuf tajaajila ture. Bahaaf ammoo maashiniin kun maxxansa yookiin piriintar, pilootarii fi bilbila yookiin beel qabata. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii quba qabdu keenya guyyaa har'aan maalummaa kompiitaraa fi yoom akka eegale isin biraan geenyeerra. Isin kabajamtoonni daawwattoonni keenyas qophii keenya har'aarraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Kan har'aaf qindeeffanne kanuma. Torban mata duree biraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Haga torbanitti nagaan nuuf tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa dhandhama aadaa fi dhandhama gurraa dhageenyeetiniin walitti deebineerra. Dhuguma sagantaa dhandhama gurraa irratti dhiyaate akkasumas immoo dhandhamni aadaa keenyaa karrayyuu nu geessitee waan hedduu nu daawwachiistee jirti. Egaa sarraa barumsa hedduu akka irraa argattan akka itti bohaartanis humaa shakkii hin qabnu. Wanta yaada isinitti dhagahame immoo wanta sirraa'uu qabu, wanta itti dabalamuu qabu, wanta irraa hir'atuu qabu immoo komantii irratti akka nu barsiisan ammas sagantaa kanaaf namoonni haarawaa taatan sagantaa sanbata keessanidha. VTV irraa kallattiidhaan kan isiniif dhiyaatudha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Egaa itti aansuudhaan immoo sagantaan keenya kan baay'ee itti kolfitan, itti bashannantan Sona artiiti. Sonni artii har'aa gaafiiwwan akkamii qabatteetiniin daawwattoota keenya biraan geessi kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Hanga sagantaa sona artii hordoftan immoo an keessummaa kiyyaaf keessummaan har'aa keessummaan sanbata keessanii eenyu akka ta'e booddee irratti kan isin wal barsiisu ta'a. Kallattiidhaan keessummaa koo qabadheetiin hanga istiidiyoo kanatti deebi'utti isin sona artiitiin bohaaraa bashannanaatiniin nu eegaa. Turtii gaarii ammas keessummaa waliin kan walitti deebinu ta'a. Galatoomi maqaa kee?
Maqaan koo Lataan jedhama. Maqaan kiyya Saamu'eel Hooganee jedhama. Maqaan kiyya Iskiyaas jedhama. Sabaayif Birhaanuu jedhama. Sirba tokkoon si dhaggeeffachiisaa sirba kana dhaggeeffattee maqaa weellisaa sanaa natti himta. Elfinesh ta'a. Jaamboo jechuudha. Alii Birraa. Artisti Alii Birraa na fakkaata. Alii Birraa. Sirba yaannee dinquu garaan fagaatullee yaanni koo si biraa jettee weelliste keessatti toora tokko si dhaggeeffachisee maal akkaseen jette natti himta. Ayyaana ndeessuu ta'ee duraan keessatti jaalallee koo ayyaana ndeessuu ta'ee duraan keessatti ayyaana ndeessuu ta'ee duraan keessatti jaalallee koo ayyaana ndeessuu ta'ee duraan. Ana dandeessitu suuta yaanni kee ana nan dandeessitu. Yaali. Ana nan dandeessitu suuta ana nan dandeessitu suuta itti baqa. Hundaa dandeessuuti jedha. Ayyaanni nan teessisu suuta ምናምን Yaadaan sibira jiraadhe narraa fagaatte. Annan dandeessisuudha. Annan dandeessisu garaan kee. Waa yaada keessaa. Ayyaan hundeessa yaa kuraa maleetu. Ayyaan hundeessi yaa kuraa maleeko. Sirba Shukurii Jamaal anisumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii jedhee weellise ammas toora tokko si dhaggeeffachiseen maal akka isheen jette natti himta seen jalaa qabdi. Anisumaaf malee maraatoonii kaachi asnoo qofa maraatoonii kaachi asnoo anisumaaf malee maraatoonii kaachi asnoo qofa maraatoonii kaachi asnoo maaraatoonii kaachi as ga'uu qofa. Maraatoonii koo achi nan dhufa. Maraatoo koo achi nan dhufa. Maraatu koo achi nan dhufa. Irra deebiin yaali takkaan carraasii ilaala. Maraatu koo achi nan dhufa. Maraatoonii koo as maraatoonii Maraatoonii achi as oofu qofa. Ani sumaaf malee maraatoonii achi as ba'u qofa. Gaaffii sadii si gaafadhee tokkollee hin deebisne waan gaaffii koorratti hirmaatteef guddaa galatoomi. Egaan kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan qophiin sona aartii keenyaa har'aa kana fakkaata ture. Qopheesse kan isiniif dhiyeesse ani Lubee Girmaa fi ogeessa kaameraa keenyaa Eebbisaa Kumsaa waliin ta'uudhaan. Torbee sagantaa kan birootiin akka walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTVdha. VTV keessaa immoo sagantaa sanbata keessaniiti. Sanbata keessan nu kennuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Nutis sanbata keenya isiniif kenninee jirra. Egaa amma kan yeroon ammaa kan itti argamnu immoo yeroo keessummaa sanbataati. Sanbata silaa har'a sanbata kee keessummoota keenyaa yookaan immoo sanbata kee daawwattoota keenyaaf nuuf kennitee jirta. Sanbata isaanis immoo daawwattoonni keenya nuuf kennanii jiru. Siif sanbanni maali? Sanbanni yeroo hundaa qalamaa fi warqaadha. Kanaaf hojiidha. Hojiidha yeroo hundaa. Ammoo sanbata isin jennaan. Anis immoo sanbata immoo uummata koo wajjin yookaan daawwattoota kee wajjin dabarsadheen qalamaa fi waraqaa alfa fudheen dhufe. Baay'ee galatoomi dhugaa ammas yeroo baay'ee gaazexeessitoonni akkas intarviyuu yeroo nama godhani akkamitti maaltu si kakaasee aartii keessa seentee jedhu akkamitti aartii keessa seentee jedhu gaaffii akkasillee si akkasuma taasisanii akkasuma kayyatiin seene akkasuma egaa seenuu fa'aa argeen eessan akka seenuu hin beeku eenyu waliin akka seenuu hin beeku. Yeroon seenu qofaan beeka bara isaan beeka malee akkamitti akka seenu hin beeku. Amma gaaffii kun waan balbala wayii tokko bananiitiin waan seenan waan fakkaatuuf aartiin ayyaanadha.
ayyaana immoo ayyaanni yoom Yeroo kamis akkasitti dhufuun beekamu namni aartii immoo dhalootaanuu namni aartistiidha jenneeti amanna. Dhugaadha. Namni kamiyyuu aartistiidha. Ogummaa gara garaatti hirmaatu malee. Mee Girmish haalli guddinni kee akkamii? Haalli guddinni kee akkuma keetii akka. Baadiyyaatti guddanne. Qotaa guddanne. Ammas ilma qonna garuu. Jechuun yeroo sana qofa miti ammas ilma qonnaa. Jechuun yaadanii miti gadi buunee tokko qotaa irraa waan ta'eef. Guddinni keenya akka ijoollee kamiyyuu ijoollee baadiyyaatti dhalatanii maatiidhaan ergamaa ganna aramaa bona immoo maasaa ilaalaa horii tiksaa akkasumas immoo magaalaa dhufnee bishaan waraabaa barumsa keenya immoo sa'a qabnutti immoo barumsa keenya barachaa akkasitti hin guddanne. Mee haalli guddinni kee aartii amma keessa jirtu kana keessatti maalli gaheen guddinni kee walitti hidhamiinsa qabaayi aartii waliin? Ani yeroon ijoollummaa kootti yeroo masqalaa fi yeroo masqalaa yeroo qaammee akkasumas yeroo cidhaa torbee tokkoffaadhaaf cidha jalbultii cidhaa torbee tokkoffaadhaaf geeshoo kanatumaa sirbaa hanga ciini sun ga'utti dabarsaa turre. Isa kaneessatti shubbisaan kan jaalladhu yeroo sana sirba walaloo waa barreessuu kanan beeku ture. Shubbisan jaalladha iddoo taphaatti suuteennee bannee fa'aa dhaqnee iddoo cidhaa kana dabarsinaa. Egaa cidhi dhumee egaa deebii egaa marsii egaa dhanitti inuma sirban nuti deemnee naannoo sana. Innaa gaafa masqalaa immoo masqala torbee tokkoof torbee lamaaf gandara naanna'anii sirbu waan ta'eef torbee tokko guutuu galgal baanee sirbina. Guyyaa maatiidhaaf hojjannaa horiitti marga haamnee horii nyaachifneen booda qe'eetti galchineen booda galgala baanaa jechuudha. Galgala baanee ji'a tokkoofaat deddeemnee ta'an sirbina waan ta'eef isuma kanaan keessatti uumame sanaan booda gaafan aartii jalqabu shubbisaan eegalee jechuudha. Guddinni kee mataasaa aadaa sirbaa yeroo ximqataa akkasumas yeroo masqala irratti akkasumas ciini yeroo jiraatu. Haaluma sirbitan kun irra caalaatti immoo gara aartii keessatti osoo hin beekinis seensisee jechuudha. Mee kallattiidhaan Girmaa Tashoomaa jenneetiniin eegalle Girmaan Tashoomaan eenyudha isa jedhuuf maal hojjeteera hojii aartii kana keessatti kan jedhuufi egaa yeroo baay'ee yookaan barreeffamaan beekamuu danda'a. Girmaa Tashoomaa shubbisaadha, keeroogiraafara, leenjisaa shubbisaati. Irra caalaatti immoo barreessaadha. Barreessaa walaloo, barreessaa diraamaa, fiilmii akkasumas daayireektara fiilmiis, diraamaas akkasumas muuziq viidiyoowwan garaagaraa kan daayirekti gochaa hojjechaa jirudha. Dargaggeessa cimaa egeree aartii kennaafis kan abdii ta'e irra caalaatti hojiilee gurguddoo amma yeroo kanatti jaalataman baay'ee isaanii kan hojjetedha. Walaloo barreessuudhaan, muuziq viidiyoo isaanii daayirekti gochuudhaan kan hojjetudha. Torbee kana hojiin ati walaloo ati barreessite muuziq viidiyoon tokko baay'ee jaalatamaatiniin dhufeera. Leencoo Guddinaa. Leencoo Guddinaa hojii guddaadha. Sagalee isaa baay'een jaaladheera mucaa. Isaatis baay'ee bareedadha. Haala kamiin barreessite? Muudii akkamii keessa turte yeroo barreessite? Ani dhugaa dubbachuuf mucaa sana akkas YouTube irratti hin beeka. Sirboota kabarii gaafa hojjetu sirboota isaa nan dhaggeeffadha. Sagalee bareeda qabaachuu isaa qofa kanaan dinqisiifadhu. Garuu gaafa ta'e FB'dhaan na dubbise. Maaf hojiin hojjenneen jedheen kan gaafadhe. Hojii namoota hedduu gaafadheen ture. Naannoo istiidiyootti deddeebi'aan jira. Garuu hojiin argannee naan jedhe. Sanaan booda rakkoon qaban siifan hojjedhan jedheeni nan barreesse. Walaloo eegan barreesseen booda hiriyaa koo bira deemee nama akkasii kanaaf hojjechuu qabaannaa jedheen hiriyaa koo Keeyool Nagaasaa nan dubbise. Innis tole naan jedhe yeedaloo hojjennee walaloo sirreessine telegiraama erginee fi hangarraa garuu isaan waliin beeknu qaaman. Anis argeen beeku innis na argeen beeku. Dhugaa. Nama akkasumatti sagalee isaa jaalladhee ergeef. Wow, baay'ee nama ajaa'iba. Har'a immoo kuma 500 akkas galeera viiyuun isaa.
baay'ee uummannis jaalateera. Baay'ee sirbisaa jaalateera. Baay'ee na gammachiiseera. Mata dureen sirbichaa Simbaasu. Simbaasu. Walaloo isaa baay'ee ergaa cimaas kan qabu mucaanis immoo bareechee hojjete. Bareechee hojjete. Egaa gamanumaanis Leencoo Guddinaa hojii gaarii hojjete si jajjabeessuun illee dirqamadha. Jabaadhu jechuu barbaada. Anis immoo baay'ee na boonsteera Leencoo Guddinaa jiraadhu jechuun hin barbaade. Dhugaa dubbachuuf garuu waan tokko na yaadachiifte. Kana dura Dr. Artist Ali Birraa faan sirboota baay'ee isaanii kan sirbanii duraan eenyu akka walaloo naa barreesse hin beeku jedhu. Callisanii erganii poostaa afaan ergu waan ta'eef. Yeroo san rakkisaa waan ta'eef walaloo callisanii erguuf yookaan namaan yookaan poostaadhaan ergamaa fi isa san fuudhaniitiin isaanii wallee yaadalootti sintuu jaaniitti bareechaniitiin hojjetu. Wanti dhugaa amanamummaadhaan immoo walaloo kana eenyu akka naa kenne hin beeku jedhu. Kanaaf dhugaatillee waan bareeda hojjette sababa si dinqisiifadhus kanaafis. Akkasii atillee immoo dhugaa sababa dinqisiifadha anu baay'ee si jaalladha waan ta'eef. Sababaan si dinqisiifadha beektaa kun akkasitti irra caalaatti kan beekamtu garaa lafummaa keetiin wanta kee dhiisteetiin immoo nama jiraachuu irrattis dhuguma hiriyoonni waliin jirus namoonni baay'eenis si beeku. Waan ofii keetii dhiisteetiin namaaf wanto jechuudha. Caalaatti immoo kun immoo ragaa guddaadha. Weellisaa kan akkasuma hojii isaa jaalatteetiin hiriyaa keessa rakkistee hojii akkas bareedaa ta'e uummata biraan ga'uu keetiif baay'ee dhiyootti immoo yoo toleen jedhatee Leencoo Guddinaallee asitti kan yeroo dhiyootti immoo affeerru ta'a. Mee hojii jalqabaa yaadatta hojii jalqaba waltajjii irratti itti baate waltajjii irratti tiyaatiran hojjettaa barreessaa tiyaatiraati leenjisaa tiyaatiraati hojii jalqaba waltajjii irratti ittiin beekamte yaadatta jalqaba. Ittiin beekamte moo ittiin baate? Ittiin baate kan hojjettu. Ani hojii diraamaa keessaa sakaalladha. Sakaallaas immoo diraamaawwan Galaana Jaalaa kan jedhu reediyoo OBN darbaa ture reediyoo Finfinnee FM Finfinneetiin darbaa ture waggaa tokkoof akkas kan deemu ani kan barreesse Galaana Jaalaa kan jedhu barreeffama diraamaa kan reediyoo barreeffama waggaa tokko darbaa ture natu barreesse FM Finfinnee irratti kan darbaa ture inni biraa sakaalladha. Sanaan dura garuu shubbisa kana hojjechaa ture shubbisa hedduu isaa hojjedheen jira. Waltajjii irra keettiin baate hojiin jalqabaa ka aartii shubbisa. Shubbisa hojiin jalqabaa ittiin bee waltajjiitti shubbisa. Ani shubbisaadha waan ta'eef kiliippiiwwan 20 ol viidiyoo kiliippii 20 ol shubbiseen jira. Daayirektii isaa hojjedheen jira. Sanaan booda shubbisa osoo hojjennu karaa daayirektiingii dhufe jechuudha. Garuu wanti ani inni irraanfanne tokko duraan kiliippiin afaan Oromoo sirriitti hojjetamu kan eegale yeroo 97 achi naannoo san ture. Yeroo san baandii jiituu keessa hojjetaa turte. Yeroo jalqaba kiliippii muuziik viidiyoon yeroo hojjetamu yaadadha hora amboo faan. Hora amboo jiituu faan. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa achi deemanii iddoo san deemanii waraabane. Baandii arsii faa waraaba. Akka dhuunfaatti garuu jalqaballee jechuun danda'ama gareen keessan. Jiituun viidiyoo hojjechuu irratti. Hunda keenyaaf bu'uura kan nu kaa'e abusoo jiituti. Yaa Oromoo warra uumaan buluu faanti baalee bu'aa faanti har'a nu deebitee aadan faanti taganee nagaashee sabni Oromoo kottu irreessa dhaqnaa kan jedhu. Yeroo sana hojjetame hundi isaanii sirboonni sun. Maaliif haamilee yeroo sana ture kaffaltiin hin jiru waa'ee kaffaltii yaaddu waa nyaachuu waa beela'uun yaadamu konsertii baadiyaa keessa deemnee hojjenna ispiikarii baannee deemna baadiyaa keessa jaalli uummanni sii qabu mooraalli uummanni sii kennu ispiikarii sii baatanii si faana deemu isa kaffaltiin keenya isa ture beektee yeroo sanatti jaalli yeroo san turee fi akkaataa nuti immoo mariidhaan hojjennu halkan guutuu teenyee bullee hojjenna muuziqaa bullee hojjenna. Kiliippii isaa hojjechuu yoo ta'an shubbistoonni hundi isaanii hin bulu akka obboleewwanitti wallaalla hojii sana yeroo hojjennu baanee gaafa deemin birrii 10 arganna beekte birrii 10 argachuun immoo guddaa yeroo sana. Jiituu garuu yeroo hundaan illee hin dhaqqabne Adaamaa dhufu baay'ee jiituu baay'ee. Na dura jirtachuu keetumoo? Na dura jirtachuu keetumoo? Adaamaatti
baandii jiituu sana osoo hin argin garee sana tiimii sana osoo hin argin gareen sun kan bittinna. San booda garuu ijoollee ciccimoo Amiin Huseen fa'aa achi ba'an Urgii Daadhiin fa'aa baandii sana Urgii Daadhiin jaalala baandii saniif qabu intala isaa jalqabaatiif jiituu moggaaseera. Kan biraa isin ati jirta Girmaa Warquu Caaltuu Alamaaram jirti Seenaa Abeebee jirti ijoolleen hedduun jiituu keessaa kan baanidha Baatiin faan Baatiin Gusee isaan faan kanaaf jiituun dhuguma galata guddaa qabdi jiidha aartii turte jechuudha dhuguma jiituudha kan biraa gaa baandii Urjii Adaamaa keessatti amma hojjetaatiin hin jirta hoggansaanis garee tiyaatiraa leen hogganta akkasumas baandichas hoggansaan hojjetaatiin hin jirta akkamii gama aartii kanaan alatti immoo hoggansas immoo irratti illee uma sirriitti hojii nama hojjetaa jirtudha kanaaf sababaan si dinqisiifadha jedheera hogganuu akkam hoggansi naannee aartii maan hogganta waan ta'eef amalli ijoollee aartistoota kun xiqqoo ulfaatullee aartiidhaan hogganta jaalala aartiin jaalala tokkoffaa wal dhaggeeffachuudha miira san beekuudha atis immoo ogeessan ta'uu kiyyaan immoo isaan hin hubatu callisee namaa ogummaa alatti isaanitti makame sun taane anis asuma keessaa shubbisaan guddadhee shubbisarraa immoo karaa ogbarruurraa immoo karaa hoggansaatti waggaa hedduu fi akkasitti bulchaan ture jaalaan wal hoogganaa turre baay'ee wal kabajnaa baay'ee wal jaalannaa akka obboleewwanitti wajjin hojjenna hojii miti waan ta'eef hojii gareeti waan ta'eef baandii tokko keessa gareen shubbisaa jira gareen tiyaatiraa jira gareen muuziqaa jira gareen weellisaa jira gareen immoo aadaa jiru isaan hunduu gareen hundi isaanii akka nama tokko ta'anii socho'anii jaalalummaan hoogganaa turre amma garuu hojiiwwan dhuunfaa kiyyaas hojjedhu hojiin namootaafis hojjettu biizii waan si godhuuf hooggansa dhiiseen jira amma. Garee tiyaatiraa hoogganaa nan leenjisaa waan akkasiirra jira. Egaa ijoolleen ati leenjistees ijoolleen iddoo gurguddaa ga'an jiru gama miidiyaa irrattis taatonni hedduun jiru. Gamanumaan kaa'ame hojii amma walaloo hojjettu muuziq viidiyoo hojjettu keessatti sirba Caaltuu Hayilamaariyaam situ daayireekti godhe. Walaloo isaas lamaanuu situ barreesse. Ulfaatas jabaas ulfaata walaloon isaa cimaadha baay'ee ergaa guddaas kan qabudha. Seenaan waan akkasii barreessi siin jetteet immoo Caaltuun seenaa sana ofuma keetii barreessi. Baay'ee ol qabataadha siikweensiin sana ajaa'iba walaloo ati barreessitu. Yeedaloo irratti hojjedhe isaa Isqaas hojjete Isqaas Mazamir mucaa baay'ee cimaa fi baay'ee jaaladhudha. Yeedaloo baay'ee hojjeta. Yeedaloo baay'ee danda'a. Yeedaloo hojjetee manatti kennee ani mana koo galeen yeedaloo isaa dhaggeeffachaa fireemii isaa dhaggeeffachaan filoo isaa eegee hojjedhe. Ani beektee namni dandeettii hedduu kan qabu jiru beektee. Ani xiqqoo kan hedduu walaloo kana barreessuudhaaf illee dandeettii akkas nan qaban jedhee yaadu. Ani iskiriptiin barreessa, diraamaan barreessa, fiilmiin barreessa. Garuu agan barreessu an takka isaa taatu lama isaa taatu ani filoo isaa eeguun barbaada. Tartiiba isaa eeguun qaba. Jechuun akkuma xalayaa sana walaloon seensa qabaa maalii qabaa xumura isaa qabaa waan ta'eef waan akkasiiti. Wal keessa makuu asii futee asii hin barbaadu waan akkasii hin jaaladhus. Sirboota akkasiitti sana dhaguun barbaadu. Maal seeti? Ergaan asii achi rukutaa waan maal ergaa maal akka dabarse qabiin isaa maal akka ta'e osoo siin galin sirbicha fixxaa jechuudha. Amma kan Caaltuu ulfaataadhaanis jabaadhaanis amma kan yeroo darbee kan leencutis tartiiba isaa qaba yaa'insa mataa isaa qaba. Kanaaf namni osoo dhaggeeffatu wajjin deemaa jechuun miira san keessa asii fuudhee achi hin deemu. Jaala barreessinaan akkasitti barreessuudha. Kanaan yaala malee ani akkasuma dandeettiin ijoollee hedduun jiran immoo ijoolleen walaloo barreessan ijoollee ajaa'ibaatu jira. Baay'ee kan danda'an na caalaa kan baay'ee danda'an ani hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf callisee yaala malee walaloo barreessuu hin danda'u. Inni dinqisiifatta walaloo ijoollee. Kee ol ka'a. Kee ol lagaasaa. Kee ol sirrii barreessaa. Galaanaami. Dhugaan jedha baay'ee mucaa ajaa'ibaati kee ol lagaasaa yeedaloo hojjechuudhaan walaloo barreessuudhaan. Mucaan baay'ee jechuun nama cinaa kee jiru waan hunda isaa waan beektuuf dinqisiifattaa bara kan biraallee jiraachuu danda'a waan ta'eef.
waan nama cinaa kee jiru jajuudhaaf osoo hin danda'in hin danda'a jedhee yookaan jajuu osoo hin taane dandeettii isaa waan beekuufan jaja sirrii. Boru waan ajaa'ibaa hin qabatee akka gabbaawwan beekamu. Kee waliin anis dhiyeenyatti waan beekuu fi hojii ciccimaa hojjeta. Sagaleen isaatis immoo inni isaa ajaa'iba. Ajaa'iba sagalee cimaa qaba. Meegaa hojii caaltuu kanarratti ulfaataadha egaa hojjetame booda jabaadhaan lammaffaa irratti dhufeera. Sadaffaa maal ta'a akka hin jenne. Sadaffaan immoo ulfaataadha jabaadha jettaniirtu sadaffaa maal akka jettani. Asirratti garuu girmish maal seete yeroo baay'ee amma maaliif weellistoonni keenya tokkoon weellisaa amma miidiyaadha kuni miti miidiyaadha amma yuutuubiin miidiyaadha. Naati sirba hojjettee maal jettee qarshii hedduu baasteeti aarsaa kaffalaa jirta miti namni akkasii fakkeenyaaf amma sirbuma weellistoonni keenya baay'inaan sirba yuutuubii mataa isaaniitti irratti sirba hin fe'atu fakkeenya keekiyyaa badhaadhaa kaasuu hin dandeessaa galaanaa gaarumsaa namoonni hedduun jiru kaasuu hin dandeessa maaliif weellistoonni ciccimoo jennuuni maaliif nama biraa irratti hirkatu YouTube mataa isaanii maaliif creating goone maaliif achirratti hin fe'anne maaf nama kadhatus maaliif isaan mataa isaaniitiin biizinasii akkasii keessa maaliif hin seenne kan jiru yeroo hundaa gaafii natti ta'a kanarratti mee maal gorsite weellistoota ani kan naa jaabise kana tokkoffaa namichi ofitti namanne dhaabbata nama biraatti amanaa jechuudha barkuu namtichi sirba ofitti namanne dhaabbata ta'e tokkoon hirkatee akka sirbi isaa beekamu barbaada subscribe bareeda qaba suni sirbi kiyya achirratti naa laalama jedhe sirba isaatti namanne jechuudha dhaabbatichatti amanne namtichi. YouTube mataa ofii banatee chaanaalii mataa ofii irratti banuu gadhiisuu jechuun boruu keetiif micaa keetiif bar sheerii bituu jechuudha bar. Guyyaa guyyaadhaan biizinasii si hojjetu ati itti guddisaa gaafa deemtu dhala keetiif waan ta'u. Hojii isaan ta'u namanii dhaabbata itti hirkatanii hojii isaanii akka beekamu barbaadu. Maal jechuudha kun? Ijoolleen hedduu rakkoo hin qaban. Amma kanaaf tokkoon isaanii yoo danda'an chaanaalii mataa isaanii irratti gadhiisu. Hundinuu osoo yuutuubii mataa isaa weellistoonni jiru hundinuu namni aartii keessa seenu hundinuu yuutuubii osoo banateetiin wanta sooshaal miidiyaa kana irratti hanga tokko baay'ate namni aweernasiin kunis hin baay'ata namni baay'ee wal kadhachuunis hin jiru. Wal tuffachuunis hin jiru. Tokko tokko ilaala beektaa sirriitti amma yuutuubii irratti namni baay'een yuutuubii irratti hojjetu yoo ta'e kan sheer walii goota liinkii walii intoo jetta sirriitti walii ilaala. Sheeri jennaan mu'ee maal seeti? Waa'ee sheer irratti yookaan wal beeksisuu irratti. Amma artistoonni biroo kan saba biraas ta'ee kan biyyoota addunyaa irra jiran kuni weellisaa lafaa dhufa tokkoof maal godhu sagalee iddoo itti seenaniiti yookaan viidiyoo sana irratti hirmaataniiti yuutuubii isaan ofii irratti fe'anii nama san beeksan yookaan immoo ofii hojjetee yuutuubii isaa guddatuuf viidiyoo isaa fuudhee nama lafaa dhufa isaa irratti fe'a beekte. Maaliif sababa nama sanaa namni sun beekamaan ta'eef si beeksa ati lafaa dhufa taanaan kan irratti fe'aa jechuudha. Kee akka guddatu yuutuubiin kee akka guddatu akka laalamu taasisu. Keenya sheer gochuun barbaadan beekte. Weellisaan xiqqoo beekamee mul'ate jedhu isa lafaa dhufu sirba so bareeda ta'uu isaa so beeku garaa isaa beeku bareeda jechuun hin barbaadu. Nama lafaa dhufu gaara jedhee sheer gochuun barbaadu. Wanta akkasitti irratti garuu ati hojii gaarii hojjetaa akka jirtu beeka. Adaamaa keessatti hojiilee hojjetaman baay'ee isaanii waan aartii jedhamu maqaa dhaaman baay'ee isaanii yeroo feesbuukii keetti irratti sheer gootu teelegiraama irratti yeroo sheer gootu yeroo hundaan anas na dhaqqaba hin arga. Wanti akkasii ol jajjabeessu. Kun immoo nuti bar iskirii ala jirra bar. Odeensii ana qabaachuu dhiisuu danda'a. Namni beekamaan tokko immoo odeensii qaba waan ta'eef hordoftoota gaarii qaba. Mucaan kun sirba gaarii hojjeteera. Laalaa fi jedhee gaafa sheer godhuuf mucaa sanii faamilii ta'a. Namoota hedduu biras bira ga'uus danda'a waan ta'eef. Kana jechuun immoo hojiin madaalle bareeda jedhee itti kakachuu miti. Madaalle bakka. Madaalle waanuma kiliipiin beeku qofa. Bareeda laalaa fi midhaan innis hin barbaachisu. Sunis hin barbaachisu. Waan bareeda ta'e waan yeroo hin barbaadu. Sagaleen isaa, istiidiyoon isaa, muuziqaa qindoomina muuziqaa sanaa, piroodakshinii maal fakkaata, daayirektiingi isaa maal fakkaata. Waan bareeda tanaan harka kennuudha bareeda. Ani daayirektoota hedduun dinqisiifadha daayirektoota na caalan.
akka Biruuk Girmaa faan dinqisiifadha akka Leencoo faan dinqisiifadha. Leencoo Fiqiruu Biruuk Girmaa faa hedduu dinqisiifadha. Hedduu danda'u. Guutuu muuziik viidiyoo jijjiiraa jiru. Bakka waan si caalaniif maamna caalanii miti. Wajjin isaan ajaa'iba ta'aa jira natti ajaa'ibata. Anis immoo akkamittan immoo anis ofii kee jijjiiree karaa isaatti daandiitti galaa jettee of yaadda. Hojii muuziik viidiyoo daayirekti gochuu kana yeroo kaastu yeroo baay'ee ani wanta kana dura anis daayirekti gochuu kana yaalaan ture yeroo wanta na qunnamee. Si bilkaa'u dandeessiste. Laki kana booda jira. Garuu ani kana rakkisee sillee si rakkisuu danda'a. Meebi Leencoo Fiqiruu faasi gaafachuu ni danda'a kana of dura. Wanti na ajaa'ibu tokko jira. Illisaan baay'een muuziik viidiyoo yeroo jedhaman kan yaadu maalinni walaloon barraa'e suni jira. Ergaan muuziqaa san keessatti jiru. Muuziqaa viidiyoo yeroo itti hojjettu kilipii yeroo itti hojjettu immoo simboolikaali yookaan immoo bakka buusteetiin ergaan sun kanadha jetteetiin mul'isuudha. Nama afaan Oromoo danda'u qofaaf osoo hin taane nama suruma muuziqaa kee dhaga'u tokkoof ergaa kiyya kanadha jetteetiin himuudhaaf. Yeroo weellisaa haaraa tokkodha. Baay'ee kolfaa turre nus kaasaa. Atis mee wanta akkasii yoo si qunname naa kaasta. Uffata shaanxaadhaan fidee dhufeeti. Sambooda ayee qophoofteerta uffata jijjiiradhu jenneeni uffata jijjiiradhu weellisaa maqaan dhufne. Uffata jijjiiradhu jenneen tole jijjiiradhe jeeti dhufee nu kaameraa seetaappii maal hojjenne jijjiiratte fuuldura dhaabadhu jennee kaameraa matuttuqaatiin ture. Okay, qophoofteerta muuziqaan bane jenne ani ol jee ilaalla mucaan Maanchister uffate gubbaarratti. Maanchister uffate King ture. Sirbichi wal qabatamoo? Saniif King ture wallaalleetiin Maanchister. Karaa uffanni jijjiiratte karaa miti kun hin ta'u jijjiiruu jee jijjiiri maal ta'u jijjiiri jennee amma nullee kolfineeti amma siitaappii kaameraa tuttuquu jalqabe. Karaa sanaan uffatee fe'amu. Nama faayoo deebi'ee dhufu jijjiirtee itti afikaa jennee jijjiira jee yoo dhufu Chelsea uffata. Bareedaa. Wanta akkasii si qunne uffannaadhaan yookaan immoo hojii isaaniitiif fa'a weellistoonni tokko aboo ga'ee kana caalaa waraabamu si qunne hin beeku. Inni jira. Gabaadhe si kolfisiise. Ani kan sirbe wayii beekte tureera kan na mudate beekte. Baadiyyaa si achi karaa doonii kan akkas deemneeti. Waraabbiidhaa deemnee sirbi sun argee hin beeku sirbi sun. Jechuun miidiyaa irra hin jiru sirbichi. Baguma hin jiru atini. Jechuun yoo jettee booda miidiyaan hunda barsiin. Hin jiru miidiyaan. Hin agarree. Maal ta'e seete hin deemnee maatii isaa bira nu geesse beekte. Maatii isaa bira nu geesse. Sana booda isheen tuni haadha warraa kooti ishee sin waraabamnu hin jedhe. Haadha warraa si waraabne. Sanaan booda adaadaa kooti jedhee adaadaa jidduu ga'ee beekaa. Jechuun wanta kabaja dhaloota isaa guyyaa dhaloota isaa suura kaasuu waan deemnu natti fakkaate booda beekte. Adaadaatii yaafnaa jedhee adaadaa isaatis kophaatti na waraabaa ishiin nuun jedhee haadha warraa isaatis kophaatti waraabnee fi sanaan booda qotiyoon hin jiru qotiyoo barbaadanii qotiyoon dhufutti bakka teenyee bakka farsooma nu fidanii qotiyoo barbaadanii alaa fidanii. Qotoo isaas nu waraabamu jedhe. Waan galuu qabaata burree kan jedhe kana otoon burree kan jedhe kana jedhe. Kana nu jedhe bakka isaas waraabnee galle sana immoo sirbi sun akkam akka ta'e hin beeku. Waan nama dhumesi kana. Inni muuxannoo qabu. Haadha warraa kun waraabaa. Kana naa galcha daa'imni koo galuu qabdii kan jedhe. Galuu qabdiidha. Inni tokko immoo beekte iskiriptiin nuti qopheessinu akkaatuma sirba jedhu sanitti hiikuma isaa barbaadu beektu. Hiikkaa isaa kan barbaadu jiru. Amma xiqqoo fooyyee qaba baay'ee. Hiikkaa isaa yoo qotiyoo burree dirqama argamuu qabaata. Bishaan maal ta'an bishaan argamuu qabaata. Yookaan immoo tulluurra beessi ilaalamna kan jedhu taanaan
tullu dhaballeen warra bahuun Sosiyaadu riba dhabee yoo dirqama sireerraa yeroo ka'u fa'aa galchu. Sana maaliif muuziqaan kan dubbatu waan biraati daayirektiingiin immoo waan biraa ibsuu qabaata beekte namni ijaan laalee beeku qabaata jechuudha. San bakka waan bu'u yaada bakka san bu'uu danda'u ati kalaqa mataa keetii fayyadamtee waan san walaloo san ibsuudhaaf kan deemtu. Weellistoonni baay'een kana hubatan beekamaadha. Amma garuu bareedee amma ajaa'ib. Dhimma keessan galu jedhu baay'inaan dhimma keessan galu. Yaadu daayirektarri mirga isaati waan fedhe waan hojii san bareechuu danda'u. Kana dura baay'inaan yaada weellistoonni ofii isaanii kan barbaadan. Daayirektarri maal godhaa hin jedhu jira bara. Daayirektarri maal barbaachisa? Anuu daayirektaran ture nan beeka anuu daayirektara. Inna wanti na qunna beekte mucaa wayii waraabaa jirra. Daayirektarra jedha beekte. Daayirektara waraabnaa naan jedha beekte. Lipsiingii isaa fidneet ka shubbistoo waraabne diraamaa xiqqoo waraabne yaan. Adaan diraamota achitti isa hojjennu sana daayirektara waraabnee daayirektara waraabamuu qabaata naan jedha beekte yeroo hundaa. Maal naan jedhaan jedhan. Adaa inni waraabbii shuutii wanaaf hasan waraabnaa jechuu barbaade. Diraamatiki isa waraabuu inni daayirektarri waraabamuu qabaata daayirektarri akkas ta'uu qabaata nuun jedha beekte. Baay'inaan daayirektarri kan barbaachisu muuziik viidiyoo tokkoo fi paartii diraamaa achi keessatti akka diraamaatti paartii qofatti fakkaata. Qofa isumaayyuu haala itti weellisuu akka ati qajeelchitu beekamu. Kan biraa weellistoonni si rakkisan immoo jiru kaameraa fuulduraa yeroo dhaabbatu. Deemnoo fiigee fireemii keessaa ba'a. Bakka achi dhaabbadhutti na hojjedhu gaafattin fiigaa achi gaafa kistii rakkoodha. Amma garuu noonis amma wanti jiru meeshaan piroodakshinii guddachaa waan deemuuf gaafa fiiges gimbaalii fa'aa qabatta waan hojii fiigdee hojjechuu dandeessa. Ajaja keetiin ala ati fiigee hin jenne waan akkasii jira. Kiliippii akkasii yoo ta'e lafti Oromiyaa horufaa kan jiru hojjechuudha. Akka Taaddalaa lafti Oromiyaa horufaa bal'aa waan ta'eef. Amma garuu beekte aartiin keenya baay'ee waan sitti tolu dhugaa siin jedha amma gamtaan amma jiru aartistoonni keenya iddoo kamiyyaa jiraatu akkaataa isaan itti wal deeggara wal dhaggeeffatanii fi miidhagina yeedaloo irratti xiyyeeffachuun duraan beektee sirba kudha isaa ta'u anuma barreessee taa'ee kan yaada beektu hundi isaa. Ammoo walirraa fudhachuu walii kennuu wal gargaaruun wanti kunis amallee kanaas ciminni ergaan duraanis walleewwan bahan baay'een isaanii baay'ee ciccimoodha. Amma immoo kan dhufanii kwaalitii viidiyootiin kiliippiidhaan sirriitti dhufaa jiru. Akka biyyaatti ammatti sirboonni afaan Oromoo hojjetan akka biyyaattis hojjetamaa hin jiran. Baay'ee hojii ciccimaadha. Kanarratti hojiilee kanarratti namoota hirmaatan gamanumaan galateeffachuu barbaanna. Gara walaloo barreessituun jirtu yeedaloo uumuudhaanis walleewwan namoonni hirmaatanii. Muuziik viidiyoo daayirektaroota keenya ciccimoo amma dargaggoonni jiran kunniin hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Mee gara baay'ee muuziik viidiyoo haasofne baay'inaan diraamaa waltajjii sirriitti hojjetta. Yeroo gara Baalee kana deemnee kofalee miti dodola deemneetiin hojii hojjenne tokko jira. Viidiyoo isaa yoo arganne hin galchina. Suuraa kana mee ilaali. Suuraa yaadatta suuraa kana. Jeerii fi Toobii moo? Toomii inda jeerii? Jeerii jennee moggaasne yeroo sana koomedii hedduu hojjechaa turre yaani. Waltajjii hedduu irratti hojjechaa turre. Ani kana na kufalchus keessattuu waltajjii ayyaana Arafaa moo kan boqojjii ispoortii leenjisaa barbaadne feesaa ture leenjisaan keenya leenjisaa barbaadnaa naan isin maal raaqotan leenjisaa akkas jirtu isin kara qilleensaa gortanii fiidanii qilleensuun sin leenjisaa naan viidiyoo isaa hin qabda viidiyoo isaa jireetti baay'ee wanta sanarratti garuu wanti na ajaa'ibe yeroo darbe atileetiin ture jedhee naasaa ture. Kun ragaa naaf ta'a viidiyoon kun. Akkas taana ragaa. Waliin hojjenne atileetii akka turre. Caalaatti garuu Toomende Jeerii irratti suuraa kanarratti ulee nuti harkaan qabanne kana yeroo laalu namni
uleen furdaadha je. Ulee seerra furdaadha jedhe jira. Kun immoo magaalaa keessa qulqulleessuudhaaf hojii barbaaddu moo waan jedhes jiru? Baay'ee dhugaa kan wanti kuni nu lamaan waliin hojii hojjennu kana of duratti illee itti fufsiisne xiqqoo Inni hojjenne inni yaadna. ati garuu amma xiqqoo waan furdataa jirtu fakkaata. Fadal. Duraan baraan si biratti arba ture. Akkasii. Suuraa kanarrattu ani arba si biratti dhugaa baay'ee furdaadhaani. Waan ajaa'ibu muyoo wajjiniin hojiiwwan hedduu hojjenneerra diraamaa sakaallaatti kaasee diraamaa reediyoo hedduu isaanii safuu shakkii fa'aa irratti kan hojjenne konkolaataa dhiqaa fa'aa hojjenne namoota hedduu wajjin hojjenne ani hiriyaa keete hiriyaa moo hiriyaanis shakkiinis akkas hojii baay'ee hojjenne kanaan daganne garuu diraamaa sakaallaa innaa waraabnu kanaan yaadadha. Siinii wayiitu ture siinii ani mana keessan dhufee dammeedha hiriyaadha. Siinii walitti buunu tokko. Warri kun tokko jedhamte guyyaa guutuu rukutaa oolle. Maaliif akka ammaa kaameraa garaagaraatiin waraabnu kaameraa tokko qofaaf waraabna waan ta'eef angilii jijjiiree wal fudhachuudhaaf shutiiwwan jijjiiree fudhachuudhaaf irra deebi'aa jedhama nuti guyyaa guutuu rukutaa oolla baay'ee. Anillee yaadadha waan saniin kaastaa garuu wanti anis ajaa'ibe yeroo sanii walloladha. Mul'anni suni yeroo san kaaraaktarri ati taphattu kumaani dammee bira dhufa maaliif dhufte obboleettii koo bira kan jiruudha wallolan. Kan dhugaadha walloluu kan qabdanii sirriitti nuun jennaan. Miira saffidaadha miira dhugaa fakkeessaa. Miira dhugaa ta'uu qaba jenne anu wallollee booksii warri kunneen wal madeessine ture. Sanboota irra deebi'aa. Garuu fixannee humna hunda fixannee lafarra wal galchineen booda irra deebi'aa waan akkasitti ture. Kaate yeroo jedhamu nu gahee jenneetiin uleen irraa dhaabate atis dhaabate yeroo jettu irra deebi'aa yeroo jedhamu immoo chaalenjii teekinooloojiin waan hin jirreef biyya alaatti kaameeraa teeknikii itti hojjetamu jira faayidaa akkasii yeroo jiraatu lolli yeroo jiraatu akkas waltumuun yeroo jiraatu siistama itti hojjetamu jira. Nuka dhugaa waltumaa jedhameeti wal dhiigsinee akkas ture aboo ajaa'iba ture. Kaaraaktarri yeroo san kan dhugaa akkas ture. Jaalli jira beektaami. Miirri yeroo san ture sakaallanni tokkoffaa kan jaalatame sababa kanaan na fakkaatu beekte miira dhugaatiin hojjennaa jaalli aartii jira nuffiin hin jiru amma dhimmi hundumtuu biizinesii hojii wal qabateera amma hojiiwwan akkasii hojjenna meeqan akka faltaadha amma gaafin jalqaba. Hojii akkasii hojjenna jettee nama tokko waamte meeqan akka faltaadha kan si dursu. Yeroo san garuu iskiriptiin eenyurra naarra gahaadha beekte akkamitti iskiriptii argadhee dubbisee uuma miira san turre halkan teenyee iskiriptii jijjiiruu daayilogii isaa sirreessuu akkamitti akka waraabamu dhiphachaa turuu keenya beekte isa yaadadhaan malee jechuun kara biizinesiitti guddachuu isaa gaariidha. Galii fiduun isaa gaariidha. Garuu miira dhugaa sana balleessuun immoo qabaatu. Egaa gaafii biraas amma abdii of dura aartii kenna of duratti abdiin nuti qabnu maal inni kan joos naa kaasta. Mee fiilmii leelloo maalirra jira amma? Fiilmii leelloo kan jedhu beeksisni isaa waggaa 5 dura beeksisamaa ture. Jidduudhaan immoo gama teekinooloojii ta'e haardi diiskuu namamuun kun korraabtu godhaa ture. Waggaa 3 ol jedhameetiin deebi'eera faayilli. Faayilli kan badees jira irra deemnee kan waraabnes jira. Haardi diiskiin isaa hatame beektaa. Kompiitara hunda sana dhiisanii PC hunda dhiisanii haardi diiskii qofa buqqisanii fudhatanii sababa isaanii irra deemnee waraabneerra. Wanti yaallee jira. Ijoolleen immoo sababa adda addaatiin karaa biyya keessaa immoo baanis jiru. Saawundi isaaniitis sirreessuudhaaf wanti goone jirra. Amma immoo 2015tti fiilmii leelloon waggaa 5 booda waggaa 6 waggaa 5 ol jechuudha. Waggaa 5 ol tureera waraabne. Leelloon gaa 2015tti leelloon deebi'eetiin dhufa aarsaa hedduu fiilmii itti kaffalameedha leelloon. Egaa hawwiidhaan akka gamumaan eegani. Gama muuziik viidiyootti yeroo deebi'u warri kun baay'ee natti tola. Muuziik viidiyoo ati hojjette keessaayis warri kun warra kan jiru. Warri kun kiyyaa badhaadhaa warri kun natti hojjete. Irra caalaatti jalqaba gara muuziik viidiyoo direct gochuutti yeroo dhuftus warri kun fa'aa naannoo jalqaba irra jiran na fakkaata.
Sanaan dura garuu warri kun hin dura Jaagamaa Taaddalaa Eelii Sibiilaa kan jedhu. Eelii Sibiilaa natti hojjete. Itti aansee warri kun hojjedhe warri kun itti aansee Abbaa Caadaa kan makkee kiyyaa jechuudha. Abbaa Caadaa natti hojjete. Warri kun garuu baay'ee jaallatameef. Abbaa Caadaa daayirektiingii isaa sitti hojjete. Shubbistoota guutuu dubartoota fayyadamte. Sababa qabda. Maal seeta? Achirratti Abbaa Caadaa irratti yeeloo isaa dhaggeeffattee wantoota isaan qabu yeeloo isaa as tuqaa achi tuqaa dubartii tuqaa warra arfan qalloon tuqaa abiin tuqaa lammaan tuqaa jawaariin tuqaa waan ta'eef maalan godhee kan immoo warqituun tuqaa ulfinesh qannoo tuqaa baay'een isaa gootonni achi keessa jiran dubartoota baay'atu. Sirba goototaati. Dubartoota jajjabee ta'an faarsu waan ta'eef fakkii sana fakkaattii gootummaa akka isaan uffatan taasise. Uffanni isaan uffatan sariyaanidha. Sariyaan immoo saraa keessatti shawaan kan gootonni isaanii uffatan ittiin beekamu. Taaddasaa Birruu uffatan ittiin beekamu beekte. Kun dubartiin jabduudhaa gootaa kan jedhu karaktera san uumuudhaa jedheetan kan itti uwwise. Inni biraa daayirektiingii dhafa waan namatti hin tolleef laabraarii keessaan teessise mana kitaaba keessa teessiseen kitaaba inni dubbisaa jiru sana kitaaba inni dubbisaa jiru kan jaarraa 20ffaata. Seenaa Oromoo jaarraa 20ffaa kan jedhu san. Seenaan inni sirbisuu hundisii warroo inni waamsuu hundisaa seenaa jaarraa kana keessa jiranidha jedhee damshaashfatti ta'e jedhe. Ciniinsuun jira immoo ciniinsuun daa'imni dhalattu jira. Daa'imni dhuguma kan dhalattu arganne isa dhugaa. Daa'imni dhalattee sa'a lama akkas turte dhalattee daa'imman akkasitti nu kennanii daa'ima dhalatte sanuma ciniinsuu intalli qabsoo Oromoo keessatti ciniinsuu waan ture suni dhalachuu isaati yeroo sanatti. Osoo sin gaafatiin si bira hin dabarre weellistoota amma jiran keessaa weellistoota ammatti uummata keenya biratti jaalataman keessaa Yoosan Geetahuun, Andu'aalam Gosaa, Leencoo Gammachuu eenyuun jaalatte caaladha? Tokko hanga sadii teechisiime. Yoosan tokkoffaa. Andu'aalam. Lammaffaa. Leencoo. Egaa gaafii iftoominaati. Gaafii iftoominaati. Maaliif akka dinqisiifattu ofii sirbuu irra darbee namootaaf sirboota kennuusaa jajjabeessaa ijoollee keessattuu ijoollee lafaa dhufa hedduu isaa guddisaa jira waan ta'eef Yoosan dandeettii isaatti dhaala beekamtii sirba isaatti dhaala namootaaf tolli inni gochaa jiru waan ajaa'ibaatii waan fakkeenyummaa qabudha waan ta'eef isa sababa sadarkaa kana kennaaf. Andu'aalamis taanaan immoo dandeettii ajaa'ibaa qaba keessattuu waltajjii irratti hojii inni hojjetu baay'een dinqisiifadha. Leencoon immoo sagalee bareedaa qaba. Mucaa baay'ee guddachaa jiru. Keessattuu viidiyoon isaa dhaabbanni badhaasu waan hin jirreef na fakkaata malee. Keessattuu viidiyoon isaa kiliippii badhaafamuu qaba ture. Akka hanqinaatti yaadu viidiyoon Leencoo Gammachuu sagalii ajaa'iba. Sagaliin alattis kan jalqabaas bareedaa keessattuu kan ammaa ajaa'iba. Daayirektaroota qabnu keessaa Leencoo Fiqiruu, Biruuk Girmaa, amansiisaa ifa eenyuun mee tokko haga sadii? Amansiisaa tokkoffaa, lammaffaa Biruuk, sadaffaa Leencoo. Ogummaan kee baay'eedha hunda keessa waan jirtuufi shubbisaallee waan shubbistuuf keerogiraafiis waan hojjettuuf immoo shubbistoota fi keerogiraafaroota keenya keessaa tokko hanga sadii osoo kaasii jee Barreechaa Baqqalaa jira. Tulluu jira amma Tulluu Irkoo. Ijoollee amma dhufan keessaa mee isaan jalqaba duran Sirneessaan fa'aa jiru Alamaayoon fa'aan jiru. Tokko hanga sadii mee naa kaa'e tokkoffaa ibalu lammaffaa ibalu. Isaan beektee hojii
Amma bareechaa faantii abbabaa faantii hundumti isaanii hojii gaarii hojjetanii darbanii jiru beekte. Hojii gaarii yeroo sana anis shubbisaan ture. Xoorataan bee amma waan ta'eef. Hojii gaarii hojjetanii darbanii jiru. Umrii gaamanuun jechuun silleen caalu. Fayyisaa maa diddamii tokkodha jeera waan fedhe osoo fiddee achirran darbuudha jeera. Akkasii dhimmi umurii waan jirtuuf beekee dhiisne nuti. Warri keeroo hojjetan yeroo sana ciccimoo hin jennu Gazaan Caalafaati beekamu. Gazaan Caalaati Bareechaa Baqqalaa fi Abbaa Tolosaa fa'aa bareeda turan. Ani akka tokkoffaatti eenyu keessan naan jette Bareechaa Baqqalaa, Gazaan Caalaa fi Abbaa Tolosaa. Abbaa Tolosaa. Amma immoo eenyu jettu Tulluu Hirkooti amma. Yeroo kanatti sirriitti kan shubbisu. Dorgommiidhaan qabu. Yeroo kanatti yeroo amma kana jechuun immoo bareechaa faanti dhaabaan jechuu barbaadee hin taane hojii keessa jiru. Durummaatti illee jiru garuu hin dhaabne hojii. Hin dhaabne waan dhaabu fakkaatu. Bareechaan akkuma bofaa gogaa jijjiirama rakkoon qabu hin dhaabu. Gamanumaan garuu bareechaa baay'ee hojii cimaa hojjetaa akkasumas immoo ijoolleen isin arganii immoo gara aartiitti seenaa jiran Abbabaa Tolosaa bareechaa faas Gazaan faas argaa jiran. Argaa guddatan immoo Tulluun faas hojii babbareeda hojjetaa jiran. Zanaan jiru, Tolaan jiru. Zanaanis. Inni boleessa bareechaa na fakkaata. Zanaa fi Tulluun. Kan biraa immoo amma taatummaatiinis jirta amma ogummaa aartii kana keessa hunduma keessa waan jirtuuf baay'ee isaa keessa taatota jiran keessa mee taatota afaan Oromootiin hojjetan tuta dhangaa keessa tokko hanga sadii meenaaf. Tokkoon kan duraanii keessaa Abrish baay'een jaaladha. Abiraan Fallaqaa. Koomediidhaan. Inni biraa Kadir Filatoo. Humneechaa. Humneechaa Asaffaa. Humneechaa Asaffaa. Fi Tasammaa Galataa. Isaan hedduu baay'ee. Isaan hedduu waan ta'eef akkasitti maqaa isaa hidhii waamuunis namatti ulfaata. Akka gareetti garee dhangaa. Hojjedhe kan jettu isaan keessa. Osoo waliin hojjedhe. Ani kan wajjin hojjete. Wajjin hin hojjenne osoo of dura waliin hojjedhe. Osoo of dura waliin hojjedhe baay'ee natti tola nama jettu baay'ee hawwitu. Eenyudha? Wajjin hojjedheera waan ta'eef baay'inaan hundi isaanii wajjin hojjedheera. Abrish wajjinis hojjedheera. Addis Shantamaa wajjinis hojjedheera. Humneechaa wajjinis hojjedheera. Abbabecha Ajjamaa wajjinis hojjedheera. Wanta immoo haadha Jaamboo wajjinis hojjedheera. Kan hojjetiin abbaa Jaamboo wajjin qofa. Haadha Jaamboo Ngaayyee. Ishee wajjin hojjedheera. Lakin beeku na dhufa. Dhumarratti maal se naannee diraamaa reediyoo fa'aa irratti hundi keenya wal agarra waan ta'eef diraamaa reediyoo keessatti akkasitti wajjin hojjechuu baattus teessoo wajjin hojjechuu baattus hundi isaanii istiidiyoo tokko keessatti wajjin hojjetta waan ta'eef iskiriiptii tokko irra jirra waan ta'eef wal agarra. Dhumarratti mee ergaan ati artistoota gama hundaan jiran gama fiilmiitti muuziqaatiin jiran kan ogummaa irratti hirmaataa jirtu baay'ee jiran ogeessota jiranii irraa maal eegda aartii Oromoo irraa of dura maal eegda atis immoo hojii wanta haaraa of dura qabatteetiin dhuftu yoo kan jiraatu ta'e gamanumaan akka nu beeksistu. Garuu isa dura maal jechuun barbaada wanti uummannis kan beeku qabaatu ani isaan duraanii warra tuta dhangaa qofa osoo hin taane kan dinqisiifadhu. Tokkoffaa dinqisiifataa akka hin ta'e innis biraan beeku qabaata. Anaan? Baay'een jaaladhaa taatummaadhaan baay'ee kanan jaaladhuu fi baay'een kabaju. Waan baay'ee isarraa kanan baradhe sirraan baradhe waan ta'eef atis immoo akka isin dinqisiifadhu beeku qabaata jechuun barbaadeen. Jechuun suuta sitti murre yookaan immoo xalaa himur har'a himuu dubbachuu. Sodaachiseeti akkanaan hin jennee daawwattoonni. Naa deebisis hin jedha gaafa. Tole galatoomi. Karaa yaadaati naa jettu gaafa deebinu wanti qabannee dhufnu waan biraan jiru beekte. Amma hojiiwwan babarreessuun hojiiwwan istiidiyoo jiran jiru.
walloowwan hedduun barreessaa. Guyyaatti ani nama barreessaan. Ajaja namaan eegu maaliin eegu ani yaadni dhufnaan yeroo hundaa nama barreessa. Guyyaa hundaa nama barreessa. Yoo taaksii keessa taa'us taaksii taa'ee karaa deemus mobaayilii keessatti barreessaan deema. Fiilmii kiyyatti aanee kitaaba fi asoma tokkoo fi kitaaba waloo tokkoon qaba. Isa gabaabaa wayii qaba. Isa hojjennaa. Hojiiwwan istiidiyoo jiran hedduu isaanii jiru. Inni isaan immoo ba'an waan tokko jijjiirama tokko. Anis hojii kiyyatti kanan itti bu'uun ta'a. Inni biraa garuu akka sagantaatti kanan kolfadhee hoonaa milkaa'e. Hojiiwwan seet koomii wanti garaagaraa hojiiwwan diraamaa karaa miidiyaatti deebi'uudhaan barbaadu. Karaa miidiyaatti hojiiwwan beektaa hojii harkaa qabu. Muraasa isaanii hojii TV diraamaa TV dheeraa hedduu isaanii qaba. Baay'ee kanan jaadhu. Isaan yaadni koo kana hojjechuu barbaadu. Seet koomii fi seet diraamaa sana hojjechuu. Diraamaa dheeraa akka barreessitu sirriitti hin beeka. Akka barreessiteetiin harkaa qabdus beeka. Diraamaa raadiyoo hedduu barreessiteeti. Dandeettii keessuma beektaa. Kanaan jaaladhus diraamaa tiyaatiraa waltajjii irratti hojjechuu fi diraamaa TV barreessuudhaan kanaan jaaladhan. Jechuun karaa sana harkifadhaan walaloo amma jidduu dhufe malee walaloo fi daayirektingiin jidduu dhufte malee hojiin keessa gummaan keessa anis kanan fakkaadhu karasuma fakkaadha. Kanaaf yeroo dhiyootti VTV irra ta'uu danda'a, miidiyaa biraatti irra ta'uu danda'a, diraamaan dheeraan ati barreessite. Waadaan agarsiisuu diraamaa. Inni dhufaa jechuudha girmaa kitaaba asoosamaas barreessaatiin hin jirta. Kitaaba tiyaatiraa afaan oromootiin barreessaa akka turtes beeka. Innis gaa yeroo dhiyootti yookaan immoo of dura kan eegnu ta'a. Girmaa nuuf jabaadhu gaa dandeettii dhuguma maqaan aartiistii jedhu osoo kenname ani kan jedhee yaadu. Ani fakkeenyaaf taa'aadha. Yoo intojee daayirekti gochuu hin danda'a. Amma immoo xiqqoo akka gaazexeessaa na godheeti immoo akkas sagantaa akkasiitti irratti hojjechaa jiru. Kuni irra caalaatti nuti taa'aadha. Nuti ogummaan keenya muraasadha aartii kana keessatti yookaan waan lama waan tokko yoo hojjennedha. Isin immoo dhuguma aartiistii kan jedhamu namni waa hunda aartii keessa kan jiru baay'ee isaa yoo hojjetu aartiistii osoo jedhame ani mormiin qabu isaan keessaa immoo dargaggeessota jiran keessaa isin nama tokkodhaati. Amma duraan weellistoonni duraan weellisan yoo argite asii meeshaa muuziqaa yeroo taphatan argita. Asii deebi'anii yeroo sagalee sirban argita. Diraamaa yeroo hojjetan argita. Yeroo immoo weellisan argita. Shubbisan argita. Wanta hedduu hojjetu. Maqaan dhuguma aartiistii jedhu isaaniin hin madaala. Akkasitti immoo ogummaa akka immoo hunda aartii keessa hunda keessa seentanii namoota hojjettaniif dhugaa kabaja guddaa qabna akka VTV'tiis akka sagantaa keessummaa sanbataattis dhugaa hedduun si galateeffadha hedduun si jaaladha nu jabaadhu nu cimi. Galatoomaa sinis. Irra caalaatti immoo amalli kee kan hojii aartii kanaan alatti immoo isa ofii kee caalaatti immoo namaaf waa hundaa namaaf cinqamtu kanaan immoo hedduu si dinqisiifadha. Isinis akkuma cimsiteetti immoo ofii keetis immoo yaadi. Hojii kee baasii jechuu barbaada. Ofii keetiifis maaliif kaffaltii hin barbaaddu namaaf yeroo wanto jettu waan ati ofii keetii qabdu kaffaltee akka kilippii namaaf hojjettus beeka. Kaffalteefi waan ta'uun istiidiyoo hunda namaa kaffaltee akka hojjechiistu beeka. Kan kee dhiifteetis namaaf akka jiraattu beeka. Ofiisiin irraanfate. Rakkoon qaba amma yarachaa irraaf. Oduma deebi'aa irraaf. Hedduun si galateeffadhaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sanbata keessan kana nuuf kennitaniin waliin turuu keessaniif kabajni keenya olaanaadha. Egaa kabajni keenya akka sagalee kootiitti malee akka qaama kootti qal'aa miti. Kabajni keenyaa fi jaalalli nuti isiniif qabnu furdaadha jechuu barbaadetti keessumaa keenya kan har'aa kan sanbata isaa nuuf kenne isinis sanbata keessan nuuf kennitaniin waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaan itti aanu kan itti fufutaa turtii gaarii. Egaa walitti deebinee irraa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa walitti deebinee jirra. Sagantaawwan darban hundaanuu akka bashannanaa jirtan homaa takka shakkiin qabnu. Kun namoonni haarawaa chaanaalii kana amma reefu hordofaa jirtan kun VTVdha. VTV keessaa immoo sagantaa sanbata keessaniiti. Yeroo hundaa sanbata waaree booda sa'aatii kanaan kallattiidhaan kan isin bira ga'u sagantaa
sanbata keessaniiti. VTV worldwide like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma kallattiidhaan sagantaa ispoortiiti kan qabanneetiniin dhiyaannu. Sagantaan ispoortii kennaa eenyu irratti xiyyeeffatti, sagantaa ispoortii akkamiinuu qabattee dhiyaatti kan jedhu sagantaa malaa kallattiidhaan kan hordoftan ta'a. Sagantaa ispoortii itti aansuudhaan diraamaan maraa jirti. Diraamaan maraa kenna har'ammoo maal nu barsiisti, maaliin nu bashannansiisti, mata duree yookaan immoo qabiyyee akkamii qabatteetiniin dhufti kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Gamanumaan garuu an turtii hanga ammaa waliin qabnuun hedduu isin galateeffanna. Nu filattanii, nu ilaaluu, nu hordofuu keessaniin akkasumas yaada keessaniin nu jajjabeessuu keessaniin hedduu isin galateeffanna. Torbee itti aanutti akkasumatti sagantaa bashannanaa addaa qabanneetiniin kan isiniif dhiyaannu ta'a. Sanbanni keessan sanbata gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii, turtii gaarii kan nagaatti isiniin dhaamannu an Muhabbaa Huseen akkasumas teeknishaanota VTV hunda waliin ta'uudhaan turtii gaarii, yeroo gaarii nama torbee nu haa taasisu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin ispoortii keenyaa eegaleera. Qophii keenya guyyaa har'aan immoo seenaa goota jabaa shaambal atleet Abbabaa Biqilaa qabannee dhiyaanneerra. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Abbabaa Biqilaa hagayya 30 bara 1925 bulchiinsa Shawaa kutaa biyya Dabra Birhaanitti abbaasaa obbo Biqilaa Damissee fi haadhasaa Aadde Wuddinash Manbaruurraa dhalate. Abbabaan dargaggummaasaa tiksee ta'uudhaan maatii isaa gargaareera. Ganna 12ttis barnoota lubummaa xumureera. Umurii ijoollummaasattis taphataa beekamaa tapha qillee akka ture ni himama. Bara 1944tti gara Finfinnee deemuun Kibur Zabanyaa keessatti loltummaan qacaramee tapha qillee fi ispoortiin muuxannoo argachaa ture. Lammii Siwiidin Ooni Niiksan bara 1910tti Kibur Zabanyaa keessatti leenjisaa ispoortii ture. Miseensota kutaa ispoortii keessaa muuxannoon Abbabaa lamaanii qalbii isaa hatee akka ture yaadannoon inni dhiisee deeme ni mul'isa. Abbabaa Biqilaa atleetiksiitti kan makame yeroo waggaa 24 turetti ture. Ooni Niiksan osoo Abbabaan akka atleetiksiitti seenuuf dhiibuu ni baate atleetii ta'uu dhabuu akka danda'u dubbata. Ooni Niiksan muuxannoo fiigicha Abbabaa Biqilaa fi Abbabaa Waaqjiraa laalee Olompikii Roomitti taasifamu irratti akka hirmaatan isaan taasise. Atleetichi atleetiksii Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane Afriikaaf illee karaa kan bane ture. Injifannoon isaas onnee lammiilee Itoophiyaa hundaa keessa jira. Seenaa Abbabaa galmeen seenaa ispoortii miidiyaaleen addunyaa akkasumas lammiileen Itoophiyaa haalaan ni yaadatu. Injifannoo isaa hunda caalaan ifee kan mul'atu injifannoonni Roomitti miila duwwaadhaan fiigee Itoophiyaa fi uummattoota gurraachaaf argamsiisedha. Dorgommiin Olompikii addunyaa 17ffaan bara 1960 Xaaliyaan Roomitti ture kan taasifame. Dorgommii kanarratti ispoorteessitoonni 5,000 ol biyyoota 83 ol irraa bahaniin irratti hirmaataniiru. Dorgommii kanarratti namni gurraachi biraa injifannoon milkaa'ees jira. Muhammad Alii ulfaatina salphaatiin meedaaliyaa warqii argatee ture. Ta'us garuu meedaaliyaa warqii Muhammad Alii hammas kan leellifameen ture. Taateen biraa seenaa yeroo sanii keessatti yaadatamus jira. Afrikaan kibbaa dorgommii ardiitiin yeroo dhumaaf hirmaattee dhorkamtee turte. Biyyattiin sababa sirna yeroos ture yookiin appaartaayidiif ture kan dhorkamte. Ta'us dorgommiin Olompikii yeroo sanii meedaaliyaa Muhammad Alii yookiin dhorkamuu Afrikaa kibbaatiin miti kan yaadatamu. Dorgommichi atleetii Itoophiyaa miila duwwaan fiigee riikardii galmeessise atleet Shaambal Abbabaa Biqilaan yaadatama. Yeroo sanitti atleet Abbabaa Biqilaa miti biyya Itoophiyaa jedhamtuyyuu kan beekan lammiilee biyyoota biroo muraasa ture. Haa ta'u malee dorgommichi Xaaliyaanitti taasifamuu fi oduun Xaaliyaan Itoophiyaa weerartee Itoophiyaan injifatamuu ishee miidiyaaleen gabaasaa turani. Injifannoon Abbabaa Biqilaa oduu ijoo ta'e. Miidiyaaleen idil addunyaa atleetiin hin eegamne dorgommicha injifachuu isaatiin nahani. Atleetii Itoophiyaa miila duwwaan fiigee injifate wal harkaa fuudhanii gabaasan. Moosolooniin loltoota 1000tti lakkaa'amaan bobbaasee meeshaalee waraanaa fi gaazii summaa'aa fayyadamee yeroo Itoophiyaa weerarutti loltuun Itoophiyaa tokko Xaaliyaan qofaa osoo hin taane addunyaa guutuu injifate oduuwwan jedhan gabaafaman. Yeroo dorgommiin Olompikii taasifame sanitti lammiileen Itoophiyaa muraasni magaalaa Room jiraatu ture. Abbabaa Waaqjiraa Abbabaa Biqilaa waggaa 10 kan caalu yoo ta'u
Olompikii Room irratti akka Abbabaa Biqilaa miila duwwaan fiiguun torbaffaa bahuusaa galmeen seenaa ni hima. Olompikii Room irratti Abbabaa Biqilaa Oonii Niksan yeroo leenjichaatti waan tokko hubate. Atileetonni lamaan miila duwwaa fiiganii saffisa fooyyee qabu galmeessisanii turani. Abbabaa Biqilaa kophee godhatee yeroo fiigu daqiiqaa tokkotti tarkaanfii 5 hanga 6 akka harkifatu leenjisaansaa Oonii Niksan mirkaneessaniiru. Dorgommicha booda Oonii Niksan barreeffamoonni barraa'an dhugaarraa kan fagaatan ta'uusaas dubbatanii ture. Yaadonni kophee akka hin qabnee fi kopheen bitameefis waan itti dhiphateef jedhan dhugaa miti jedheera Oonii Niksan. Ooniin akka jedhutti atileetonni lamaan kunneen Room deemuu isaaniin dura waa'ee dorgommichaa odeeffannoon gahaan kennameefii ture. Laba qaqsanii yaaluu taasisus dorgommicha gahumsa gaariin xumureera. Bara 1968tti yeroo ganna 36 turetti dorgommii Olompikii yeroo sadaffaas hirmaatus miidhaarra gaheen osoo hin xumuriin baheera. Dorgommichi garuu injifannoo atileetii Itoophiyaa biraa Maammoo Waldeetiin xumurameera. Addunyaa kanarraa du'aan boqote. Sababiin du'a isaas dhiigni sammuu keessatti dhangala'uudhaan kan dhufee fi balaa konkolaataa waggaa 4 durarra ga'een akka turetu himama. Abbabaan bultii kan qabuu fi abbaa ijoollee 4 ture. Sirna awwaalchisaa irrattis uummata 75,000 ol ta'utu argame. Imparar Haayile Sillaaseenis guyyaa boo'icha biyyaalessaa goota kanaaf labsanii turani. Gaazexoonni Afrikaa hundis maqaa isaa jajuudhaan atileetota isaaniif kaka'umsa akka ta'u dubbachaa turani. Erga inni boqotee waggaa 5 booda fiigdota karaa Niiyork yookiin Niiyork Road Runners kabajasaaf jecha badhaasa waggaa waggaan gaggeeffamu hundeesse. Badhaasa Abbabaa Biqilaa yookiin Zaabbaba Biqilaa Award. Badhaasni kun namoota fiigicha dheeraaf gumaacha addaa godhaniif kennama.
هاي جري هذا وانت جرتوا اللي جرو وانت جرتوا الجرو سبب بشاني وانت قلت ربي يا دا تشرمي كواجرا كانت ما جتارو بي أنت بكبر بعدين تشرم أنا تبي كل يوم أفهم بربادان أنا اللي ما تنقل تشري جري يا تدور جري وجت درساني جري وجت فما بشان تبرباتي بشان ما نجري وانت قلت جرو بشان الجرو أنا وانت نقول شو قوم ما تبي كل يوم أفهم بربادان دين تبي بتوري وبرباد في بتوري إيه أنا وجدت كيسا ملك هاشي كيسني وانت جاء برباتي سؤال تكهر رجمينا كنما نبي ما كان ويا مو أبادي ترى ويا فون ما فركافون ريال اللي ما فركافون أم بيلانسني فدورة أنا تروبين الروبين بكيسا جيساني تأجيدي تري باسان دمكسين أو جد كنت سيساتي كاشيم شان بيتن جاي غافدا ما تقول كافو تانسي فبيلورة غافدا لك سلام ولا تبغتي سلا جيفتي سيمان سيجاج دولار رئيسا جينالتا بشار دوتوس كديكاتوس ها أكاسوك إسيبيتو بربادان ما تبغى أبغى كسكسي يادني إسا رسولنا كني مقالة كنجراتة يو إسا ورابي نانجد هو maal taate immoo? Abba wanti mana kanaa naa galan jiraana. Akkam? Maaltu siin galle? Maal taate lillii koo? Mee wanta siin galle harka baasi gaafadhu. Kuno. Irra taa'i. Abba ana gammatti ciree kiyya nyaanne. Anaa beela'u giiftii koo. Beela keetiiree wanti mana kanaa akkasiif hin galle kan godhe. Miti abba qosaan jiru an beeleen jira. Inyaan namaarree roobeedhaan ciree qopheessi jedheen hin jira. Roobeen ciree qopheessan tokkositti ta'aa jira. Maaliif? Maal jechuun? Maal taate? Inni kubsatte moo amma hirribaa hin kaane? Bishaan hin jiru jettee akkasitti ta'aa jira. Bishaan hin jiru anuu ganama fuula ni kadha jedhee yoon bishaan laalu bishaan hin jirtu. Akkasuma nan fuula koo harkuma kootiin haxaawwadhe iddoo hojii gee amma deebi'eetu dhufaa jira. Ana maaltu na galchee? Irra taa'i. Ana maaltu na galchee? Akkamitti sin galchin? Dhimmi bishaanii kun dhimma biyyaa eekkatee bubbulee jira. Ati immoo boru biyya kana dhaaltaa jennee si eegaa jira. Akkamitti nan galchu jettare hin jedhamu. Abbaan ciree kiyya qofan barbaada. Eessa si jalaa dhaqa? Arra silaa barumsi hin jiru. Bishaanaa dhufiitu hojjettanii wachumaan teenye nyaanna. Abba ani yeroo hundaa osoo manni barumsaa isin ga'iin ganama ciree kiyya nyaadhamti. Irra taa'i. Tun immoo ililleetti yaamatu. Yoo beeloftu dubbii babbareedaa haasofti. Ay lilli. Beela irratti aariin dabalin. Roobe. Yee Roobe. Si waam. Mee dhaqi. Bishaan guddaa sana bitiiti. Ciree nuuf hojjedhu. Ililliin xiqqoo turte hunda keenyaa nyaatti. Abiyo. Uffannis meeshaan hunduu xuraa'e. Isaanis osoo binnee. Irra taa'i. Bishaan suuqitiin uffatas miiccinee meeshaas dhiqnaa? Maal nan balleesse? Lakkiin balleessine. Maal uffataaf mi'a qofaree. Manni kunis xuraa'ee jira. Laatu waan kun hunduu xuraa'ee jira. Mooraan kunis xuraa'ee jira. Kana hundumaa walumarratti isumaan dhiqnee wayyuure. Ililliin isaadha waan asuma ooltu isii hojii dallaa guutuu qulqulleessaa oolla. Irra ta'e. Maal jechuun ati yoo dubbiidhaaf karaa si kenna keessuma fullaata. Maali tun? Ati immoo waarshaa bishaanii ta'e keessaa sheerii wayii qabda.
Aboo bishaan irra maal taate? Naargaan jirtu bishaan dhabeen taara miti. Maaltu si kufalchiisa reessa yuummoo? Nama boocisa moo nama kufalchiisa kun? Yeroo shaaworii deemu moo argaa jirta bishaan hin jiru jettee natti himte rakkoo maalii qabu? Maaltu nagartee? Maal jechuun? Yeroo ati bishaan dhabdee dhuftu sana waan mataatu laaluufan. Tole giifti har'a moo daayireektara fiilmii taatee? Jechuun dandeessa. Aboon kolfiin mee bishaan kana qootu lamatti dhufe yoo ta'e gaafattee jirtaa? Lakkiin gaafanne. Maatiin gaafattu? Kanaan dura cufanii beeku. Tariitti cufuu danda'u ka'ee mi'a gaafannu. Tarii si malee immoo kennan turuuf furtuu. Waan akkanaa Biiftu akkam? Naguma? Jirta? Seeni ka maal? Laakiin seenu balilila seenu. Maan kun akka nama nagaa qullaa ta'uu rufa keessa deemu? Eessa maal biiftu maal gootanii dhufte eessaa deemu? Yaa seenu hidhaan gosa. Oonyu seeni siin jedhe siin? Seeniin barisaa lalachuuf hojjeta balilin maal taatan? Akkasii. Abbaayilini naan jedhe. Abbaayilini naan jedhe. Erga akkas ta'e biiftu seeni kaase seeni. Akkasitti sirreeffadha. Nan sirreeffadha. Maaliidhaaf dhufta nam? Abdii. Waan dhufnee dhiistee gara biraatti seenii. Maaliidhaaf dhuftan? Bishaan dhabneeti uffata miicuudhaa inni bishaan dhabne. Ani immoo shaaworii galuufan. Ati uffata waan itti miicitu dhabdeeti. Ati immoo shaaworii seenu. As keessa bishaan fudhachuu dhuftan. Seenaa gamaarri seenaa fudhadha waraabbadha. Tole. Tortora. Maal fakkaata kun? Isi kan biiftu. Ati nama nagaan turre. Mana kana keessa laga Awaash moo laga Waabeetu jira. Ujumoo bishaanii yoo ta'e kiinnoo achi jira. Tole. Ani jedhee jettee siin hin jenneen isaan bishaan hin cufne bishaan hin cufanne isaan akkamitti bishaan cufu? Maal? Ana jedhee. Ana jedheere. Baga jette. Sai. Baga jette. Baga jette. Ati silaa kophaa bultee hin beektu. Bishaan suuqidhaa bittee osoo niqati mana kana baate taanaan uummanni funyaan qabatee akka nama maraatee akkasi dheessu beeku guyyaa guutuu. Ana moo? Ajaan kun. Siin immoo yeroo hundumaa waayee maal fakkaata wanni re'ee kun? Bishaan suuqidhaa suuqii qabdee yeroo biraa. Tortora. Biiftu. Mooraa kana keessa namni akka keetii gaariin hin jiru. Uffata baay'ee miicitaa? Boqonnaa koo ture har'a miicuuf barbaadeen ture bishaan jala. Egaa akkas ta'e suuqidhaa bishaan si'aa bitu qaba. Silaa jarri waajjirri bishaanii kun baay'ee baay'ifatanii jiru. Baay'isan baay'ee ji'a ji'aan eeggatanii qarshii isaanii gurrachuu malee waan biraa siruma itti dhiisanii jiran. Anillee boqonnaa koo ture uffata miicuuf hin ture. Uffata baay'ee miicitaa yoo akkas ta'e egaa suuqidhaa si'aa bitu qaba. Lakki yeroo inni dhufe eeggadhee miicadha. Siif moo? Bishaan suuqii uffatatti miicitu siif moo? Siif waan biraa ta'uu siif godhan bar. Waa tokko nama gaabbisiisu. Galatooma abbaa eeggadhee miicadha rakkoon qaba. Jetteere wayyaare egaa akkas ta'e egaa yaa ta'u gaa. Tole abbaa ifamash. Kanuma shiiti moo? An nama biraatis dabalatee baattee anarraa kun immoo akkam jira? Hai biiftu. Maal taate noo? Hai yaa Rabbi akkam nama gaddisiisti yaa'u. Ijoolleen haadha gabaa deemtee egaa jirtu fakkaattusa. Maal taate moo? Jechuu dandeessaa anuma keenya ni jiraatu. Hai eessatti badde moo isin irraa kotti haati eessatti? Gabaa. Hai haati hunda keessanii gabaa deemte moo haati keessan hunduu tokko? Haati sadan keenyaa tokko ta'uu dandeessu moo? Amoos hai amana dubbisuuf iboo ani qamaaneessa. Qoosaa jirtanii isa? Qosimee kanaan yoo dhufte. Hai eenyu moo ka dhufte eenyu moo? Bishaan egaa. Hai injirtu moo bishaan?
Abo kana rakkatiin amma dhuftiin jee kunoo jimaa biti amma irratti qabanaan dhufti. Kanaaf dila kana olaa cuftee teessare. Hai. Daandii nurra cuftanii isaa maal? Abo rakkatiin amma dhufti. Iyyaadinatis. Hai. Abo kamultanaan hin jehin. Ama. Ani bun makai tersidah, awak kamu terani jadi. Awak kena kena terani kaminta. Dewi mana? Hai. Ipa mana? Abos. Awak kena kaminta, kena awak kun guan. Akam betul. Akam betul betul sini. Dewi me. Akam betul tu. Ya, awak mari guan tu yo. Hai. Isa dia masa? Hai. Awak bisa ni kita. Awak kena kami. Hai. دبرين كي أنا ترابطها ما لونه تاتيف كان مرة كاسين الجزان تيم بكان كيت هالكان قوتو ليجا تابول ما ترى تو كيت ولا دقت هو جبتي كده كم ورابطو هكذا ما كان مسيجو ورابطو ما نلاسا كوي ترابط ورابطو كيف ترابط ورابطو إيبان بشانتي اللي بدي إيباني وجي كيت ما يقول إن أنا ترابط فرستي سيدتو وجي كيت Malu bakar. Apa malu? Samuna. Hai. Jamuna di batin bisa narati batin tikus. Aku ni tak kait ini kamasa. Malu bakar gua batin pun aku samuna nak bayar. Arus. Hundumti keessa bishaan makana eeguudhaaf gadi yaatani. Ayi bakar. Abo. Afattee direet. Dalagaatti jirreeyo. Maanguddo. Keetu makana wayya keessilaa bishaan hin badu. Roobe atis galchi kana fuudhi gala ol gal. Biiftuu. Uffata hundumaa fuutee gadi yaate. Egaa kaasinaa bishaan ta'e nyannuftu. Kanaan booda maal dhufti taatis galchi kana ganaa sinis waan hojii mana keessaa waan tokko hojjedha. Eeyyoo, hai, dalam berangkat kana la tahu gari, ursen mo, ursen. Maaltu balbala? Tura. Meekee balbala kana ban? Oonyudha moo? Balbala kam? Balbala kam? Kootu kana ban? Abo, dama. Ingat berapa gaji tu biasa? Aku nak gaji tu. Ewe. Awas, aku ni aminje. Ewe ni. Tura. Barbado. Oh, मैं क्या बर्बाद मन कराओ ते मन करांजूर गुया मन करा के सगला कम सी बिल्ला मा ब्लॉक से कैसे दे लग क्या नहीं यूं बर्बाद ने वज्र बिशानी रन पे बागा गमडन मुंडी के सनी सीनी बुबेरा नमनी एक जनी बोमन आई मोरा kana keessa kalee bifamu jira moo kan fuudhu jira maal jechaadha gurbaan gowwaa kun kino abo balbalai kira kootu seen siigaa dhugdi kino Onyu amta ronye gadur. Boy, eisan. Jara namal ta tan wajir bishani radu femi. Aha. Bagala ganu. Abacha. Turi nun ganama rakane namni amma kana wal gaye enyu ne gajir. Naatti dibadu bishan to ku injirtu. Maal goda era ishuma jirtu. Wanti isin asaa jirtan kun naaf galaan jiru bar. Siigala dhaggeeffadhu. Agaartaa saamunaa narratti nanni kadha jedhee shaaworii seenee gaafan saamunaa ofitti dibu bishaan hin jiru. Sa'aatii barbaadan hin fiddu, sa'aatii barbaadan hin balleessitu. Lakki ani wanni beeku hin jiru lakkooyti bishaan lakkaa'u dhufe. Ani kana hin jedhu.
lakkooftu bishaan yoo ta'u bishaan jiraatiin akkamiin si lakkaa dhufte. Yoo bakka sirraa wanni an beeku hin jiru lakkooftu bishaan lakkaa dhufe. Koi rakkumti bishaan kun yoomuma sirra tare. Maal jechaa jira? Yoom sirra. Gaafni inni sirraa'u gaafa laggeen Oromiyaa hidharraa kan lakkifaman. Irra taa'e. Banne.